Yooyaa harka fuunee hordoftoonni qurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodhaa galata waaqayyoo baga nagaa taatanii hundumti keessan jecha egaa warri mana kanaaf haaraa taatanii like subscribe godhaa warroonni duraan maatii koo taatanii immoo like godhaa viidiyoo gaafa laaltanii egaa har'a akka beekamu video dura ga'isuurraan kuni addadha jechuudha amma akkuma argaa jirtan kunoo harka koorratti waan rifeensa keenyaaf ta'uuf qabadheen dhiyaadheen jira jechuudha akkuma argaa jirtan akka saa'udiitti zibaadii jedhama killee abukaadoo keessisaa bushaate jechuudha akkasumas muuzii wantoota kana qabadheen dhiyaadhe jechuudha akkuma argaa jirtan kana hundasaa qabadheen dhiyaadheen jira jechuudha killeen gaaffiin qaba asirratti killeen firaafiree keessatti maddabamu firaafireedha moo firaafiree miti kana addanaa baasaa hin barree baruu barbaadeenidha namoonni beektan addanaa baasaa gaaffii kana gaafachaan jiran ture egaa viidiyoo waraabee sagalee hin qabu sababni isaa xiqqoo ishee sagalee biraa waan turee fi muutii gu'een jalaa dubbachaan jira jechuudha akkuma argaa jirtan kunoo lafaan jira jechuudha dhugaa waaqa kana miskiinaa sagaleen na bira ture sanaafan balleesse akkasiin hin jeeqneef jechuudha amma hunduma isaa akka argaa jirtan kunoolaa hunda ishee qopheeffadheen jira jechuudha sababni isaa egaa mataa keenya rifeensa keenya sirreessuuf jechadha wiggii bituurraa kana fayyadamuu nu wayyaa jechuudha dhugaa waaqaa fayyadamaa ani kana dura fayyadamaan ture akkuma beekamu qorri gallaan immoo nan dhiise jechuudha xiqqoo ishee qorra waan hin qabuuf ji'oota 5 darban kana keessa waa dibachuu hin dandeenye jechuudha qibaatis dibachuu hin dandeenye akkasuma wantoota kana abukaadoo muuzii kanas dibachuu hin dandeenye sababni isaa qorriin waan na tuqee tureef kana dura akka mataa koorra gisi waqtii qorraa akkan dibanne na owwamee jira jechuudha doktoroonni na owwanii jiru jechuudha sanaaf qibaatillee hin dibanne qorra kana keessa jechuudha akkuma beekamu naannoo ji'a 5-6 kana qorra ture mitiire yeroo sana keessa hin dibanne jechuudha malee dura fayyadamaan ture jechuudha amma immoo ho'i waan dhufeef ittiin deebi'ee jechuudha innaa akkuma argaa jirtan kunoo maashinii kan dhuunfaa koodha jechuudha hammaatii itti nyaata hojjedhu otuu hin taane dhuunfaa kootti kanan bitadheedha jechuudha akkuma argaa jirtanii maashinichatti naqaan jira jechuudha zibaadii dura zibaadii sana banee maashinii sanatti hin naqaa jechuudha achiin killee jechuudha killee cabseen hunduma ishee adiishees bicaashees walumatti itti naqaa jechuudha sababni isaa gaariidha jechuudha akkuma argaa jirtanii kana lamaan maashiniitti naqeera ammoo muuzii jechuudha muuziin bushaataadha jechuudha keessi isaa sirriitti bushaataadha innaa kana hundumaayyuu akkuma argaa jirtanii qonciseetaniini zibaadii hundinii sanatti makaan jira jechuudha baay'ee faayidaa guddaa qaba dhugaa waaqa faayidaa guddaa qaba dibadha yeroo tokko yeroo lama bichaa dibattu tun taane torbee keessatti takkaa dhaabbatama godhaa dibadha ani torbaniin hin dibadha jechuudha kana booddee ho'i ufee jira waan ta'eef kan dura qorra waan ta'eef an dhiisee amma immoo ho'i ufee jira waan ta'eef akkasiin dibadha jechuudha akkuma argaartan abukaadoo gargar tarsaaseen kunoo kana fakkaataa jechuudha abukaadoon kana fakkaataa jechuudha akkuma argaa jirtanii abukaadoo hundasaayyuu keessa isaa fuudheetaniini maashinichatti naqaan jira jechuudha akkuma argaa jirtan baqa baay'ee faayidaa qaba kunoo qolasaa argaa agarsiisaa jira jechuudha qolasaa kunoo ammas qixxeetti san tarsaasee sanadhaa jechuudha kan hin naqaa jiru
Dhugaa rabbii faayidaa guddaa qaba. Baay'ee faayidaa qaba bakka naannatti toleera jechuudha. Torbee keessatti mataa keessanii gisee lama gisee takka bakka namoonni biizii taatan takkaa bichaa miicadhaa. Namoonni isinii mijatu immoo torbee keessatti lama. Bishaaniin amma mataa balleessuunis hin ta'u jechuudha. Na bishaanis hin jabeessan ciccitaa waan akkasii waan ta'eef. Amma gaa kaameraa aamseen daakeen deebi'aa jechuudha. Sababni isaa xiqqoo ishee oddoon daakuu narraa fagaataa oddoo sokkeettiin jechuudha. Kanaaf aamseetaniin daakeen nan deebi'aa jechuudha. Inna kunoo amma daakeen deebi'ee jechuudha. Akkuma argaa jirtan daakeen uffatallee jijjiirradheen deebi'ee jechuudha. Uffanni sila uffadhu uffata hojiidha waan ta'eef hojii uffadhee waan hin hojjedhuufi eeyyamamaa miti jechuudha. Uffanni kan hojii fi kanii mataa rifeensa koo yeroo dibadhu tokko miti jechuudha. Sanaa fi kunoo akkuma argaa jirtan daakeen shaarbii reefirraa fuudheetaniin kunoo amma sirreeffadhee daakkadheen deebi'een jiraa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii maashinii keessaa daakee saayiniitti gadi naqachaan jiraa jechuudha. Saayiniitti naqachaan jiraa. Baay'ee natti toleera har'a maaliif yoo jettanii tureera kaaggan dibadhee ji'a 5 lakkoofsiseera egaa qorri galuun isaa turee mitiire qorra kana keessa hin dibanne sanaaf baay'ee yaadeen jira dibachuusaa jechuudha. Erga ho'iseenii har'a reef dibachuu koodha jechuudha. Ho'iseenuun isaas kunoo ramadaanni bahee booddeedha waan ta'eef baay'ee namatti tola bakka kana dibachuun jechuudha. Mataa nama illallaaffisiisa. Mataa farmiidhaanii maalidhanii qalamiidhaan kan babbadeef gaariidha jechuudha. Akkasuma mataa garmalee jabaatuuf baay'ee gaariidha jechuudha. Illallaaffisa. Mataan kan koo baay'ee ammayee bakka akkamitti isinitti harka namaa ittiin seenu baay'ee mataan koo intini jabaateera jechuudha. Qibaatii dibameen beeku kunoo ji'a 5 jechuudha. Kanaafidha jechuudha. Amma akkuma argaa jirtan kunoo qibaatii daabira milaa kanan qabaa jechuudha. Daabira milaa kana fuudheetaniin wiidii sana hojjedhe sanatti hin dabala jechuudha. Xiqqoo ishee akka na jalaa hin jabaanneef saatii baay'ee mataa koorra yoo hin turse yoo qibaatiin qabu ta'e jabeessuu danda'a. Sanaaf qibaatii xiqqootti hin godha jechuudha. Qibaatii fasaashii kamiyyuu haa ta'u jooziin diisaa haa ta'u qibaatii makam dibattanii fuutanii itti naqxanii waliin maktanii rifeensa keessanitti dibattu jechuudha. Na hin jabaatu mataan hin lallaafa jechuudha yoo akkas ta'e. Amma akkuma argaa jirtan qibaatichatti naqeetaniin waliin makaan jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan waliin makaan jira baay'ee namatti tola. Baay'ee bakka kireemii laqaqqa jedhee beektu miti akkana fakkaata jechuudha. Sirriitti daakeetaniin sababni isaa yoo sirriitti hin daaknu ta'e gaafa rifeensa keenya miiccannu rifeensi keenya uumamaan jajjabaataadha baay'ina qaba. Rifeensa keenya keessa galee bahuu dhiisuu danda'a. Kanaaf sirriitti daakamuu qaba akka kireemiitti jechuudha. Amma daakamee jira kunoo jechuudha. Xumuradhee qibaatii sitti godheen jira qibaatii fasaashii jechuudha. Akkuma argaa jirtan rifeensa koo ilaalaa. Ji'a 5 homaayyuu hin dibanne jechuudha. Ji'a 5 qibaatii minaamanii waan akkasii hin dibanne jechuudha. Akkuma beekamu qorri ejaa jiruuf xinnoo kuba qorraa waan hin qabuuf dibachuu hin dandeenye jechuudha. Baay'ee simmiicine qorra kana keessa jechuudha. Ji'atti na amanaa ji'atti gisee 2 bichaa miiceera. Sababni isaa sammuun koo baay'ina kubasayyuu bulluggoo'een bishaan lablabiidhaan kan inni dhiqu jechuudha. Ejaan akkubuuf jechuudha. Qorri yoo natti seene ejaan akkubuuf. Amma akkuma argaa jirtan kunoo gargar saaqeera jechuudha.
gargar saaqeera keessi isaa qallalii tokko nama nukkubu maaliif wal qabataadha jechuudha dibameen beeku filameen beeku amma kanaatiin gargar quba koo an sassaaqitaniini mataan fakkeessa amma akkuma argitan kana amma ciraaroo fakkaata miti yeroo dibamee ka'ummoo mataa bareedaa ta'a jechuudha dhugaa rabbiidha faayidaa guddaa qaba faayidaa guddaa kuma argaa jirtan kunoo gargar sassaaqeen dibaan jira jechuudha ilaala liyinnati isaa ilaala sila gaafanii mataa kootti dibuuf hin jiru ilaala waan inni jabaatu ammoo ilaala yeroo dibamu kana yeroo inni lallaafu ilaala yeroo dibamaa deemu illallaafa jechuudha suuta jedheen quba koodhaan sassaaqeen keessa isaa hundumaayyuu nan waliin geessisa jechuudha kireemii kana antini kan wihidii kana jechuudha keessa isaa geggeessisa hunduma jechuudha sassaaqee maalifi booddee gaafa miicadhu hundi isaa wal fakkaataa akka ta'uuf jechuudha Imin caafii isaattillee dibaan jira jechuudha akka lallaafuuf kuma argaa jirtan kun dibama dibaan jira jechuudha agdes nama jechuudha hin qorraa sammuuf itti gaafa dibatan akkuma dhadhaa biyya keessaadha jechuudha dhadhaa gaafa dibatan akkamii sammuurra maatii yeroo nu dibanii des nama jaamiti akkasuma jechuudha simmeetiin isaa akkasidha jechuudha dhugaa rabbii akkuma argaa jirtan kunoola sassaaqee diddibaan jira jechuudha kana fakkaata asitti egaa dubbachaa man ture maal godhare sagaleen jalaa badee jira wayne gurree lafa jirti argitanii miti miskiina miskiina dhugaa akkuma argaa jirtan kunoola hunda saayyuu waliin ga'een jira jechuudha karaa kana sansaaqee diddibee waliin ga'een jira jechuudha argitanii miti sila maal fakkaata amma maal fakkaata mataan rifeensi koo jechuudha amma akkuma argaa jirtanii kun dibameera kanatti qabsiistuu godheen karaa duubaa sanan diba jechuudha argitanii karaa duubaas waan inni fakkaatu na akkasitti sassaaqee waliin hin ga'a jechuudha hundi isaa waliin ga'een bakka sassaaqee waliin ga'een misaajiin godha jechuudha misaajiin godha sirriitti misaajiin godha achiin inniyyuu lallaafa jechuudha rifeensi koo akkuma argaa jirtan kunoo karaa duuba isaas dibaan jira jechuudha buqqeessa irraa kaastanii hanga caafii rifeensa keessanitti dibuu qabdu jechuudha akka lallaafuuf mataan sira qubni keessan baane amma kunoo mataala kan lallaafee ilaala sila qubni keessa ba'uu dideegaa yeroonii intinii godhu yeroonii dibachuuf hin jedhu qubni koo keessan ba'u ture amma kunoo galata waaqayyoo lallaafee jechuudha argitanii miti waan inni fakkaatu ilaa mataan sila ilaalame mataan silaa fi mataan ammaa tokkodha gaafa dibamu lallaafee jechuudha dhugaa waaqa kuma argaa jirtan kunoo ilaala akka nama firiizii godhatee ta'e jechuudha lallaafee jechuudha baay'ee gaariidha jechuudha fayyadamaa dhugaa waaqa fayyadamaa obboloonni mataan keessan baay'ee jabaatu fayyadamaa warroonni maatii gaarii qabdanii akkas hojjechiistuu gaarii yaani maadaamin keessan nama gaarii yoo taate fayyadamaa isheetti himaati anamma maatiin kan koo beeku na yerooni isaanii waanii garagaraa bituuf jedhanii muuziillee abukaadollee ittiin himadha jechuudha naa fidaa jedhee garuu birriitti laadheen ofii koof hin fidadha jechuudha sinii galee anoo akkastiin amma
karaa tokko dibamee jira ilaalaa mataan karaa harka koo kanaa fi karaa harka koo kanaa ilaalaa tokko miti mataan. Sababni isaa amma karaan saaqaa jiru kun ilaalaa waa fakkaatu. Karaan kun immoo lallaafaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee gaariidha fayyadamaa sirriitti isin gargaara fayyadamaa. Akkuma argaa jirtan dibaan jira jechuudha. Dibama sagalee galuu fi mucayyoon silkii haasaa jirti waan ta'eef kana fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo kana fakkaata jechuudha. Kasti dibamaa jechuudha. Sassaaqeen hin diba jechuudha. Akka wal fudhatee akka seeraanii misaajii intinii ta'uuf jechuudha. Akka lallaafuuf jechuudha. Gitanii sassaaqeen suuta jeen hin diba jechuudha. Baay'ee gaariidha dhugaa. Faayidaalee qaba. Faayidaan isaa tokkoffaa hin lallaaffisiisaa. Wal funaana mataan baay'ina argataa. Mataan koo yabbuudha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kun hunda isaa wal geessisee dibadheenidha jechuudha kun. Argitanii miti? Mataan sila ilaaltanii fi rifeensi isin ilaaltanii fi amma tokko miti ilaalala. Kun amma hundi isaa dibameera jechuudha. Xumurameera bakka dibee xumureera. Amma misaajii gochaan jira jechuudha. Viidiyoo baay'ee keessaa kuteenidha malee baay'ee misaajii gochaan jira. Sababni isaa hin barbaachisa jechuudha. Mataan ammaa ilaalaa tokko miti jechuudha. Tokko miti sila akkasitiin gadiin jedhu jechuudha. Amma akka nama firiizii godhee ta'e jechuudha. Saayinii kana guutuun fixe jechuudha. Xiqqoo mataan koo bizaatii qabaa baay'eedha. Yabbuudha waan ta'eefidha jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Akkasitti misaajii gochaan ture jechuudha. Kaameeraa aamseen baay'ee misaajiin godhe jechuudha. Sababni isaa gaariidha waan ta'eef jechuudha. Dhiigni keenya akka socho'u godha misaajii yoo goone jechuudha. Qibaatiyyuu yoo dibattanii misaajii godha. Tokkoffaa immoo obboloota koo waan ani isin gorsuu barbaadu shaaworii galtanii akkuma baataniin mataan keessan utuu hin gogiin utuu bishaan isaa hin gogiin maal gootu qibaatii fasaashii kan shittaa hin qabne kan hin xiroofne jala isaatti dibdu. Yoo qabaattan immoo caafii isaatti ciqaa dibdu jechuudha. Qibaatii oqqee dibdu jechuudha. Yoo abdan immoo fasaashima dibattaniitu intini jettu garuu qibaatii oqqee sammuu keessanitti hin dibiina. Maaliif guddina irratti gaadheedha jechuudha. Dhokkaamsa mataa. Akka mataan buqqeen keessan akkan seenee fudhatee qibaatiin mataan keessan akkan dheerannee godha. Rifeensi keessan akkan dheerannee godha. Argaa jirtanii miti amma? Ilaala akka lallaafe jechuudha. Mataan sila argitanii koraa konchii fakkaatu. Agaa fakkaatu amma kana fakkaattee jirti lallaaftee jirti jechuudha. Argitanii miti? Itti jedheen foqqochaan jira bakka misaajii gochaan jira malee barbaachisaadha waan ta'eef jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtan sirriitti misaajiin godhee jechuudha. Sirriitti bakka barbaachisaadha ka. Kanatti jechuudha. Misaajii gochuu qabdu sirriitti qibaatiillee yoo dibattan rifeensa keessan buqqee keessan misaajii godha. Misaajiin gaariidha jechuudha. Dhugaa waaqa gaariidha. Amma kun dibadhee misaajii godhee xumureen deebi'e jechuudha. Akkuma argaa jirtan ilaalaa. Hin xuuxe jechuudha. Yeroo misaajii godhu hin xuuxe jechuudha laa. Argitanii amma kana fakkaata jechuudha.
Kana fakkaata amma feestaalii kutaan jira jechuudha itti hidhachuuf. Feestaalii kutaan jira akka shaarbiitti hin baaneef shaashiitti akka hin baaneef jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha. Akka kanatti feestaaliidhaan dibbanni godhanii affanaa jechuudha. Akkasti affaniitaniini irra keessatti immoo nan uffadha jechuudha. Irra keessatti yoo barbaaddan shaarbii uffadha. Shaarbii dibban go'aatii qilleensa akka hin galletti hidhaa jechuudha. Akka argitan kanadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan immoo amma kunoo warroonni ishee kana qabdan ishee kanas uffadha. Warroonni kana hin qabne immoo adii shaarbii ma'aadiyyaa uffadha, hidhadha, itti hidhadha. Akka argaa jirtan kanadha jechuudha. Amma xumuriin jira jechuudha. Xumuradheen jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kunoo kana fakkaata jechuudha. Sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 3 ofirra kaa'atii dhiqadha. Ani sa'aatii 4 sa'aatii akka namni jette bakka 4-3 yeroon kaa'uun qaba. 4 yerootti taa'uu qaba. Yeroo baay'ee sa'aatii 4 ofirra kaa'a jechuudha. Qibaatiis kanas sababni isaa xiqqoo ishee hojii seenuu hin danda'u dibadhee. Barii jalan dibadha jechuudha. Halkan keessaa sa'aatii 8 faatti dibadheeni barii ganamaa ka'een immoo shaaworiin gala jechuudha. Maatiin koo akkas waan akkas qibaatii xiraa'uu dibadhee isaan biratti hojjechuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yeroon hojii seenuu qulqulluu ta'ee seenuu qaba jechuudha. Kana fakkaata ulfaadhaa like subscribe go'a.